Seename. Sagaleen jirti. Sagaleen jirti. Sagaleen koo jira. Sagalee mu jiraate takka takka. Bakka nagaan dhuftan yaadda. Aboo ajandaa har'a mata duree ajaa'ibaati. Kanaaf dhiyaadhame. Kibaara ammata. Kanaaf har'a haasawaan irraa godhuuf deemu kana keessatti yoo dandeessa warri kaadiree akka seentaniin barbaada. Carraallee isiniifin kanna deeggartoota nafxanyaa jechuudha. Kaadiree PP chaansii isiniifin kanna. Waan amma sii galtee godhamaa jiru. Badhaasa warra kaleessa Oromoo fannise. Warra kaleessa Oromoo eenyummaa Oromoo mulqee. Warra kaleessa amantaa Oromoo mulqee. Nafxanyummaa fi amaarummaa biyya Itoophiyaa san keessa gadhaabe. Har'a badhaafamaa jiraachuu irraa hin dubbachuu deema. Kanaafuu dandeessan warri biltsiginnaa seenaa carraa isiniifin kanna. Carraa isiniifin kanna dhugaa rabbi. Nam tokkoof hin kannu carraa nama biraatiif. Kanaaf yaadda. Kaleessa wanni irraa dubbachaa ture. Waa'ee seenaa jaarraa abbaa gadaa qabsaawaa Oromoo hangafa. Kan eenyummaa Oromoo har'a boonnuun tana. Oromummaa tana asiin ga'uu irratti. Eenyummaa Oromoo jaaruu irratti kan saba kanaa wareegamee irraa hin kaleessa dubbachaa ture. Akkasuma sii galtee maqaa jaarraa abbaa gadaa qabatanii jaarraa abbaa gadaa qabsaawaa Oromoo kan nafxanyaa tana dura dhaabbatee sii galtee nafxanyaa haleelaa ture. Har'aan tana seenaa jaarraa abbaa gadaa xureessuudhaan jaarraa abbaa gadaa namni Itoophiyaa bulchu gubbaa tanaan gad dhufa. Oliin gad dhufa. Oromoo tokko olii gad dhufa. Hanqaama sadii sii galtee qoree karaarraa fuudhaa Oromoon obsu qabdii. Oromoon obsu qabdii waan akkanaa tana sii galtee waalaikum salaam shaggar caffee araara. Obsu qabdii haasawsan irraa hin haasawaa ture kaleessa. Jaarraa abbaa gadaa nafxanyaarra qabsaa'uu fi eenyummaa Oromoo mirkaneessuu irratti namni Itoophiyaa keessatti isa ga'u hin jiru. Namni sii galtee akka Oromootti seenaan seenaa beekti. Seenaa wal saamuun hin danda'amu. Qabsoo wal saamuun hin danda'amu. Seenaa dhugaa jennee sii galtee fudhachuutu barbaachisa. Kan eenyummaa Oromoo tana sii galtee Oromoon akka Oromoo taate. Namni keenya akka Oromoo jee of yaamu kan qabsaawaa ture. Kan qabsoo bilisummaa Oromoo ta'arra sii galtee ittiin qoma dhawan. Kan utubee sii galtee qabsoo tana utubee hangafni sii galtee jaarraa abbaa gadaati. Kun dhugaadha. Kana sii galtee namni jaarraa abbaa gadaa dura anaatu qabsoo eegale. Ganda keenyaa qabsoo eegale kajoo. Waan sii galtee biltsiginnaa wajjin garaagarummaa hin qabu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Namni sii galtee seenaa jaarraa abbaa gadaa haaluu barbaadu. Qabsaawaan kun qabsaawaa Oromoo hangafa kana. Namni haaluu barbaadu. Amaaraa fi biltsiginnaa wajjin garaagarummaa hin qabu. Tana sii galtee akkasii fudhachuutu barbaachisa. Kanaaf
nagganni sii galtee maqaa jaarraa abbaa gadaa qabatanii maqaa jaarraa abbaa gadaatiin daldala gaggeessanii ilmaan Harargee naannoo Amaaraatti boombii akka dhoosaniif daldalli sii galtee maqaa jaarraatiin godhamaa jiru kun kaadiree fi warra sii galtee kaabinoota Harargee irratti dalagaa jirtu bakka takka isin hin geessu. Uummanni keenya kaleessaa sanii miti. Kun sii galtee akka galman geenye ni beeyna. Kanaaf kana kanarraa hin kaleessa dubbachaa ture. Kanaaf jaarraa abbaa gadaa abbaa qabsoo Oromoo kan sii galtee qabsoo Oromoo tana keessatti itti qixxaatu hin jiru. Kan Oromoof dhalatee Oromoof jecha wareegame kan Oromoof jecha du'e kan guyyaa tokkollee faayidaa uummata Oromoo malee faayidaa mataasaa hin laalin qabsaawaa akkanaa kanaan qoosuun bakka takka isin hin geessu. Itti isin milkooytan. Warra sii galtee jaarraa abbaa gadaa wajjin qabsooyne jettanii lafa dhiittanii uummata keenya Harargee bilisiginnaa jala galchitanii ijoollee teenya beeraayuu guuruudhaaf warra haala mijjeessaa jirtan hin milkooytan. Namni seenaa jaarraa abbaa gadaa beeku yeroo ijoollee Oromoo sameenitti akka deemtu haala mijjeessu qabu. Kan akka milkooyne sii galtee beekuutu barbaachisa. Seenaa jaarraa abbaa gadaatti qoosuun jaarraa abbaa gadaa waan jaarraa abbaa gadaa hin ji'in OBN gubbabaatanii gareen Angaasaatii fi Abdurazaaq abbaa gadaa afran qalloo hojaan tapha sii galtee tapha ijoollee isin taphachaa jirtan san isiniif salphina. Jaarraa abbaa gadaatiin qoosuun hin danda'amu. Jaarraa abbaa gadaa qabsaawaadha. Jaarraa abbaa gadaa diina jala goree akka keessaniitti uummata Oromoon gurguran. Jaarraa abbaa gadaa lafa harkachuudhaaf jecha ijoollee Oromoo beeraawuu hin kennine. Jaarraa abbaa gadaa Oromoodhaaf kan dhalate, kan Oromoocha wareegame, kan faayidaa mataa isaa hin laalin, kan qabeenyi warra isaanii hin daangeessin, kan Oromummaan itti dhagaamtee gaaratti galee jechuudha jaarraa abbaa gadaa. Kanaaf akkasitti hubachuutu barbaachisa. Kana ammallee namni seenaa jaarraa abbaa gadaa haaluuf barbaadu yookaan mormu hiddisaa nafxanyan nama dhaabbatutu seenaa jaarraa abbaa gadaa morma jechuudha yookaan kafaalleessu sani. Kana qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo kan hundeessa yeroo jalqabaatiif Oromoo keessatti jaarraa abbaa gadaa akka taate kun dhugaa jiru. Akka Oromootti illee sii galtee seenaa wal saamuun hin barbaachisu. Seenaa walii kabajuutu barbaachisa. Kana sii galtee itti deemuu barbaachisa. Kaadireen sii galtee warri kaadiree warri bilisiginnaa kun tokkummaa Oromoo diiguudhaa fi halkanii guyyaa hojjechaa jiranii kana uummanni keenya beekuutu barbaachisa, dammaquutu barbaachisa. Kana kanumaan jechuu barbaada. Kanaaf nuti hangafni qabsoo Oromoo jaarraa abbaa gadaati. Abbaan qabsoo Oromoo jaarraa abbaa gadaati. Kanaaf goota nam tokko kan itti qixxaatu hin jirre jaarraa abbaa gadaa akkasitti beekne nuti. Kabajaa guddaa qabnaaf. Qabsoon har'a gama hundaan gaggeeffamaa jirtu qabsoo jaarraa abbaa gadaa utubee tarsiimoo jaarraa abbaa gadaa lafa kaaye. Tan jaarraa abbaa gadaa maandisa qabsoo Oromoo ta'ee qopheesseetu arraan tana deemaa jira. Nuti sanuma gaggeessaa jira. Oromoon hundinuu sanuma gaggeessaa jiran. Waanummaan jaarraa abbaa gadaa maandisummaadhaan qabsoo Oromoo tana keessatti karooruma inni baase sanuma Oromoon hundi raawwachaa jirti. Abbaan fedhe haa jaalatu, abbaan fedhe haa jibbu. Kun dhugaa jiru. Kanaaf akkasitti waa hubachuutu barbaachisa. Kanaaf gaa har'a mata dureen kiyya wanni sii galtee mata duree qabadhee dhufeef warra kaleessa Oromoo fannisaa ture. Warra kaleessa eenyummaan Oromoo akka baddu godhaa ture. Warra kaleessa amantiin Oromoo akka baddu godhaa ture.
warra nafxanyaa saniitu arraan tana badhaafamaa jira. Eenyu badhaasaa jira? Eenyu bakka kannaa jiraaf? Mootummaan tun eenyuti? Mootummaan eenyuti? Namni kaleessa Maammoo Muzammil dirree irratti baasee fannise arra badhaafamee jira. Beeytu mee nama san beeytu? Nama kaleessa eenyummaa Oromoo, nama kaleessa Taaddasaa Birruu yaamee Oromoon barachuun qabdu. Uummanni Oromoo kun, uummanni gaallaa kun barachuun qabu. Akka yoo baratan sii galtee ni dhabamta kan jiru kaan Oromoon akka hin baranne godhaa ture. Arra sii galtee hojii tajaajila tolaa dalaga jaanii badhaasaa jiranii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Mootummaan tun mootummaa Oromooti. Akliiluu Habaatee Waldi kan jedhamu Piraayim Ministeerii Haayile Sillaasee kan ture. Kan eenyummaa Oromoo irratti dalagaa ture. Kan Maammoo Muzammil qabsaawaa Oromoo dirree irra baasee haada itti dhawee akka fannifamu godhe. Arraan tana bilisiginnaan badhaafamaa jira jechuudha. Mootummaan Oromoo tana mootummaa Oromoon mootummaa qabdi. Oromoo warra kaleessa harkaa fi miila uummata keenya irraa cire arraan tana badhaasu mootummaa Oromoota badhaastu. Tun mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromooti. Kanaaf uummanni keenya waa hubachuutu barbaachisa. Arraan tana biyya Itoophiyaa keessatti olaantummaa warra nafxanyaa jira malee olaantummaan Oromoo takka eenyummaan Oromoo kabajamaa hin jiru. Kalee fi dheengadda waan dalagamaa jiru beektuu Finfinnee keessatti. Dhageessanii jirtu. Nama suuraa sii galtee tiichartii Hacaaluu Hundeessaa uffate. Finfinnee keessaa walitti qabaniiti hidhaa jiran. Finfinnee keessaa ukkaamsaa jiran. Ilmaan nafxanyaa tiichartii Minilik qabatanii jiti. Tiichartii Minilik maxxanfatanii jiti. Finfinnee fi biyya fadhan keessa deemaa jiran. Mootummaan Oromoo mee haadireen oppiidiyoota lafa dhiittu. Mee Oromoon mootummaa qabdi. Warra kalee Maammoo Muzammilii fi Taaddasaa Birruutiin Oromoon akkam baranne warra dhorkaa ture san badhaasuudha Oromoon. Qeeroon Oromoo tanaaf qabsooyte. Qeeroon Oromoo tanaaf qabsooyteetii oppiidiyoo aangoo irra keessee. Akkasii galtee warra nafxanyaa warra Oromoo eenyummaa Oromoo balleessaa ture. Warra Oromoon akkam baranne godhaa ture. Kana badhaasuudha. Kana beekamtii kennuudha. Bilisiginnaan Oromiyaa isinii biyya bulchaa jira. Kun waan nama saalfachiisaati. Qaanyii guddo kun. Qaanyii gadii. Hedduu nama saalfachiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Akliiluu Habaatee Waldi kan jedhamu Piraayim Ministeerii ture jechuudha. Gaafa sii galtee Haayile Sillaaseen biyya Itoophiyaa bulchaa ture. Warra eenyummaa Oromoo irratti dalagaa ture. Arraan tana goota hojii tajaajila tolaa goota Itoophiyaan dhalte. Goota lafa Amaaraa keessaa bee. Goota sii galtee Oromoo fixaa ture. Goota Oromoo fannisaa ture. Kana jaanis sii galtee huccuu Amaarummaa huccuu sii galtee nafxanyummaa warra Minilikii fi Teediroos itti nama badhaasaa turan san itti haayanii jiti warra Oromoo balleessaa ture badhaasaa turan jechuudha. Badhaasaas jiran. Kana Oromoon aangoo qabaachuun kana. Oromoon aangoo qabaachuun alaabaa Oromoo tana magaalaa Finfinnee keessoo gabbaatti hidhamuudha. Oromoo aangoo qaba. Tana mootummaan Oromiyaa tana. Kanaaf ummanni keenya ummanni Oromoo. Dhalli Oromoo ijoolleen Oromoo. Eenyuuf deemtee sameen dheexee lolta. Kana haahayyoo keetii fi abaabayyoo kee kaleessa harka irraa cire. Arra badhaafamaa jira jechuudha. Baga harka irraa cire. Baga eenyummaa Oromoo balleessee irratti
badhaafamaa jira. Ati mootummaa tana tursiisuudhaaf deemtee sameen hedduuta. Mootummaa tanaaf qabsooyta. Mootummaa xiqqeenya Oromoo xiqqeessuu fi Oromoo balleessuu irratti dalagaa jiru tanaaf deemtee sameen dheexee duuta. Kun salphina guddaa. Salphina. Qaanyi guddaa dhala Oromoo irraa. Yeroo arraan tanaa caasaa mootummaa gubbaarraa eegalee ilaanqa jalaatti warri mirga qabu. Warri waan fadhe nama godhuu danda'u ilmaan nafxanyaati. Nafxanyichi guddaan Abiyyi Ahmad. Nafxanyoonni kaan ilmaan gochaa warri siigaltee gochaa Oromiyaa tana keessatti warra akka Alamuu Simeetii fi Shimallis hundinuu warra hoolayyii siigaltee eenyummaa Oromoo xiqqaachuu irratti warra dalagaa jiru. Kana kunoo faayidaan mootummaan Oromiyaa tana. Mootummaan faayidaa uummata Oromoo eegu tana. Faayidaa uummata Oromoo eeguun Finfinnee keessatti dhalli Oromoo afaan Oromoo dubbachuu qaanfachaa jira yookaan sodaachaa jira. Kana Oromummaan ODP wanti bilisiginnaa Oromiyaa kabachiisaa jirta. Qaanyii guddaa kun. Qaanyii guddaa. Biyya siigaltee tiichartii Hacaaluu itti uffachuu yakka taate. Biyya Minilik kaleessa uummata Oromoo fixaa ture. Tiichartii isaanii fidhaawatanii ilmaan nafxanyaa ja'anii qoma dhiibanii siigaltee waan fadhan dubbatanii Oromoo arrabsanii Oromoo xiqqeessanii Finfinnee keessatti isaan ilmaan nafxanyaa akka fadhanii jiraachaa jiran jechuudha. Kana faayidaan bilisiginnaa Oromiyaa tana nuuf fiddanii. Gabrummaa amma isin irratti deebisuuf uummata Oromoo irratti deebisuu deemtan tan nafxanyummaa deebisuu deemtan tanaa jecha ijoollee Oromoo guurtanii ichitti erguu deemtanii. Mootummaa teessan mootummaa nafxanyaa tana tursiisuudhaaf ijoollee Oromoo walitti qabdanii sameenitti erguufi. Kun hin danda'amu. Ijoolleen Oromoo tan siigaltee amma juntaatu biyya teenya cabsuu deema jettanii jaanii isin sobuun hin barbaachisu. Arraan tana mootummaa akaakayyoo keetii fi ababayyoo kee kaleessa ajjeesaa ture mootummaan kun badhaasee jajjabeessaa jira. Yeroo ati sameen dheexee mootummaa warra Tigraay kana cabsitee Wallagga dheexee abaaboo cabsite booda maaltu sirra bahuu deema? Karoorri mootummaa tanaa maali? Karoora Milliksan deebisu. Karoora Haayile Sillaasee deebisu. Karoora warra nafxanyaa kana deebisu. Oromiyaan hin jirtu. Oromummaan hin jirtu. Oromummaan yaammatiin. Itoophiyaa yaammadhu. Kan Itoophiyaa yaammate gootota amma bilisiginnaa biratti. Kan Itoophiyaa yaammate globalization waan siigaltee addunyummaa akka addunyummaatti yaaduudha akka isaan jaanitti. Shuf. Kanaaf dhalli Oromoo mootummaa sirna nafxanyaa deebisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jirtu. Mootummaa uummata Oromoo balleessuu deemtu tanaaf jecha biyyi ati dheexee sameen ati dheexee duutuuf hin jirtu. Yoo ati deemtee dhala Oromoo nama Oromoo dargaggoo Oromoo taatee kan sameen dheexee yookaan naannoo Amaaraa dheexee kan duutu taate kan loltu taate. Sirna nafxanyaa san, sirna gabrummaa san, sirna Oromummaa balleessu san siituu deebisaa jira beeke. Ijoollee Oromoo siigaltee amma beekaatis haa ta'u wallaalaanis haa ta'u warra sameenitti loluudhaaf warra deemu kana. Kanaaf mootummaan tun maali? Arraan tana Oromoon biyya Itoophiyaa keessa kabajaa qabamu akkamii? Oromummaan kabajaa qabamu akkamii? Waa madaala. Dhugaa dubbachuudhaaf. Barkaleessa naannoo Amaaraa keessatti ijoollee siigaltee warra Beenishaangul nama 4 fi mucaa tokko siigaltee Jamaal kan jaamu dhalataa Harargeetii badeetii abaa'ootti makamuu deema jaanii rashananii jechuudha. Kana dhageessanii. Kanaaf du'a faayidaan qabne, du'a seenaan qabne. Achi deemtanii du'a siigaltee gabrummaa uummata Oromoo irra deebisuu deemtu
ifiifis du'a duutee gabrummaa uummata Oromoo irratti sirna naxxanyaa mootummaa deebisuuf deemtu tana gargaartee seenaa ta'e hin balleessin. Seenaa ta'e hin balleessin. If hin balleessin. Kanaaf dhalli Oromoo of laaluutu barbaachisa. Mootummaan tun mootummaa eenyummaa Oromummaa balleessuuf halkanii guyyaa hojjechaa jirtu. Mootummaa naannoo Oromiyaa tan jettu balleessuudhaaf itti karoorfachaa jirtu. Mootummaa afaan Oromoo balleessuudhaaf halkanii guyyaa itti karoorfachaa jiru. Afaan Oromoo taakka eenyummaa Oromoo laama biyya Oromiyaa tan jaamtu maskaram 26 booda wanni takkalleen akkan jirre hubachuutu barbaachisaa jiru akka karoora mootummaatti. Maskaram 26 2014 akka Itoophiyaatti booda wanni naannoo Oromiyaa jaamtu hin jirtu. Wanni afaan Oromoo jaamtu hin jirtu. Eenyummaa Oromummaa fi sabboonummaa Oromoo jechuun hin jirtu. Maskaram 26 booda kanaatu gad dhufuu deema. Kana mirkaneeffachuu deeman. Mootummaa karoora akkanaa tumattee uummata Oromoo ittiin tumuu fi sabaa sablammoota ittiin balleessuu deemtu tana taana sii galtee ati akka isaan Oromoo tumaniif qawwee diinaa fuutee sameen dheexee du'uu deemta. Kun sirraan barbaachisu. Kun dhala Oromoo irraan barbaachisu. Kun Oromoo irraan barbaachisu. Kanaaf dhalli Oromoo iddoon itti sii galtee seenaan itti sii kabajamtu, iddoon sii galtee wareegama qaqqaalii itti duutu, iddoon itti sii galtee sabni kee itti si yaadatu waraana bilisummaa Oromoo makame. Waraana bilisummaa Oromoo makamuun if jiraachisuudha. Waraana bilisummaa Oromoo makamuun Oromoo jiraachisuudha. Waraana bilisummaa Oromoo makamuun Oromummaa jiraachisuudha. Waraana bilisummaa Oromootti makamuun sabaa fi sablammoota Itoophiyaa jiraachisuudha. Kanaaf carraan Oromoon qabdu kana qofa. Oromoon sii galtee qabsoo isaatiif wareegamuutu barbaachisa. Qabsoo isaatiif of kennuutu barbaachisa. Kanaaf qabsoo teenyaaf ofaa kenninu. Mootummaan tun mootummaa Piraayim Ministeerii Haile Sillaasee kan kaleessa Maammoo Muzammar Dirriirra baasee ajjeese. Piraayim Ministeerii gaafa Haile Sillaasee Taaddasee Birruutiin Oromoon barachuun qabdu jedhee Taaddasee Birruu doorsisaa ture arraan tana sii galtee bilisiginnaan hojii tola ooltummaa dalagjaanii badhaasan. Tanaa mee kaadiree tanaa mootummaan Oromiyaa Oromootu aangoo qaba. Salaaddii waalaikum salaam. Kam nagaa fayyaadha baga nagaan dhufte. Tanaa wanni Oromoon sii galtee kanaaf qaanyii guddaadha kun. Sun salphina guddaa. Oromoon salphina kana keessaa ba'uudhaaf sirna sii galtee tortoraa sirna mililiksan akka nurratti hin deebine qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuutu barbaachisa. Guyyaa xiqqootu hafe. Mootummaan kun karoorfatee jira. Warra sii galtee hoolayyii bilisiginnaa halkanii guyyaa dubbachaa jiran. Maskaram 26 nu eegaachaa jiran. Kanaaf ijoolleen Oromoo, qeeroon Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegamuutu barbaachisa. Oromiyaa fi Oromummaan akkam banne godhuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbattee hidhachuutu barbaachisa arraan tana. Arraan tana akkas wanni nama baasu. Arraan tana wareegama kafaluun nama barbaachisa. Kana jechuun wanni nama barbaachisa. Amma ijoolleen teenya biyya hunda keessa sii galtee lubbuu bakkaan dhabdaniiti baqachaa jirtan. Keessaafuu sii galtee wanni beeraawi jaaniin tun especially Harargee irratti Harargee qofa irratti akka exercise ta'aa jirtu dhagaa jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Naannoo Booranaa kana xiqqoo hooyoo jaaniituma dhaabbatan. Mootummaan kun sii galtee hayyoon isaa guddaan mootummaan dhufaa dabraan karoorri isaa guddaan karoorri waa balleessuu bakki inni exercise irratti ta'u Harargeedha. Kanaaf dhalli Harargee mootummaa sii galtee humnaan si fuutee beeraa si oofuu deemtu tana teessee hin eegin
teessee hin eegin qabsoo teessi dabalame qabsoo tee godhe eenyummaa kee kabachiise oromummaa arra boontuun tasii galtee gootonni kaleessaa nuuf tursiisanii kutansan tajaarraa abbaa gadaan faan oromummaa nu mirkaneessanii kutansan arraan tana qabsooynee oromummaa fi oromiyaa kan eeggachuu qabu kan walabummaa ummata oromoo fiduu qabu jenereeshinii arraa tana jechuudha. Kanaaf mootummaan tun halkanii guyyaa waan isiin dalagaa jirtu dhagaa jirtan namni sii galtee haasawaa oromummaatii fi haasawaa seenaa oromoo namni dhaga'uun barbaanne warra kaadiree bilisiqinnaa qofa tun beektaa warra akka oliitu walit dhufe warra dhugaan fudhanne warra bitamuu malee guyyaa tokko sii galtee saba kanaaf sagalee hin taaneetu oromiyaa bulchaa jira jechuudha. Kanaaf yoo kan laallu taate bara wanni sii galtee caasaan OPDO tun jalarraa eegale hanqaa gubbaatti warra wal keessa makaati. Kanaaf isinuumee namni as keessa jirtan hundinuu yoo kan laaltan taate irra guddaan kan jaartiin amaara kan sii galtee haati amaara wannummaan sii galtee gubbaarraa eegale ilaanqaa oliitti warra dhiiga oromummaa hin qabne warra kanaa sii galtee oromiyaa tana bulchaa jira warra kanarraa oromummaa eeggatta uummanni oromoo warra kanarraa warra ifiifuu dhiini isaanii qulqulluu hin ta'in warra ilmaan mililiktee warra sii galtee dhiini isaanii warra mililikirra dhaabbaturra sanirraa oromoon mirga eeggatti ergachuun qabdan sanirraa sii galtee sabboonummaan teenyaanuuf kabajamtettee eeggachuun qabdan uummanni kun sii galtee diine jechuudha warri kaadiree OPDO jaaniin tun. Kana arraan tana yeroo mala wallaalanii naannoon Tigraay naannoon sii galtee waraanni bilisummaa Oromoo sochii ajaa'ibaatti dhukkee irraa kaasaa jiru kana deemanii uummata Oromoo doorsisuudhaaf kaabineen Oromiyaa ganda keessa bobba'anii jiran jechuudha. Fakkeenyaaf Alamuu Simee Walloo dhaqee Oromoota Walloo hanqam takka akka doorsisaa jiru hanqam takka akka sii galtee dhiibbaa irra godhaa jiru dhugaa jirtu Oromoonni Walloo ni beekanii jechuudha. Maaliif jedhaqanii doorsisan? Yoo deemtanii lola kanarratti hin hirmaanne qawwee teessan isinirraa hiina doorsisaa jira. Garuu gootonni Oromoota Walloo doorsisa Alamuu Simee doorsisa nafxenyaa warra dhaga'uu miti gootota. Alamuu Simee firraa ari'aa jiran firraa oofanii jiran kana wanni sii galtee kaadireen warri Oromiyaa ja'aniin kun warra dhiigaan oromummaa hin qabne kana jechuudha. Kanaaf warra akkanaa kana warra ummata Oromoo eenyummaa ummata Oromoo xiqqeessuu irra dalaga kana warri godina hundaa firraa baasuu qabdan. Harargeenis firraa baasuu qabdi. Ilmaan sii galtee afaan Oromoo warra beeku warra maqaa Oromoo qabu warri keessoon isaanii nafxenyaa kan sii galtee yeroo qabsoo Oromoo itti tuqan ka'oo kan fakkeessu warra kanaa sii galtee Oromiyaa keessatti aangoo qabatee harka lafa jalaatiin nafxenyummaa warri babal'isaa jiru warra kanaati. Mee namni as keessa jirtan guutu warra as keessa jirtan hundinuu godina keessan aanaa keessan keessa mee eenyuutu ganda keenya bulchu jira jaate akkasin laala beekame jechuun kun warra kanaa kanarraa oromummaan eeggatta warra kanaa kanarraa oromiyaan akkanaa turtu irraa eeggatta. Kanaaf ummanni kun eenyummaa Oromoo xiqqeessuu irratti olaantummaa nafxenyaa mirkaneessuu irratti dalagaa jiraachuu kunoo amma isinitti himaa jira jechuudha. Namicha sii galtee Akliiluu Habaatee Walde kan jedhamu kan Piraayim Ministeerii Haayile Sillaasee ture kan Maammoo Muzammar dirreerra baasee akka fannifamu godhe kan Oromoon akkamii baratti jedhee Taaddasee Birruu doorsisaa ture arraan tana tajaajila tolaa hojii tolaa oole jaanitti badhaasanii jiran jechuudha. Kana kunoo qabsoon sii galtee bilisiqinnaa Oromiyaa tana nama Oromoo xiqqeesse nama Oromoo balleesse badhaasuudha. Tana kunoo
Haile Sillaasees Minilikis baastanii badhaastan. Minilik baastan qabrii keessa badhaastan. Badhaasuun keessan sii galtee siidaa san dhaabuu fi Minilik badhaasu. Oromoon sii galtee gaafa isin Minilik badhaastanii qabrii keessaa haaftanii badhaastan Oromoon isinirraa callise. Arraan tana sii galtee san isinirraa callifnaan namicha sii galtee Maammoo Muzammir dhaabbatee fannise. Kan Taaddasee Birruu akka Oromoon barnoota hin baranne godhe arraan tana bilisiginnaan as baatee jitii badhaaftee jechuudha. Ni badhaafte. Tana mootummaan Oromiyaa. Tana bakka gammaddan kaadireen bilisiginnaa warri sii galtee humaan beeyne warri ilaalchan fokkotaa warri bifaan fokkotaa bakka gammaddan. Bakka gammaddan. Bakka gammaddan. Warra gootota Oromoo kaleessa ajjeese arraan tana badhaaftan. Bakka gammaddan. Kana wanni isin gammaddanitti. Kana. Bakka gammaddan. Kanaaf ummanni keenya kan Oromoo wanni hubachuu qabdan mootummaa sii galtee Oromummaa balleessuu fi Oromiyaa balleessuu irratti maskaram kana diidamii jaaboota kana balleessuu irra mootummaa karoora kaayyatee itti deemaa jiru tana dargaggoonni Oromoo balleessuutu barbaachisa. Qabsaa'uutu barbaachisa. Mootummaa Oromummaa balleessuu deemtu tanaaf jecha sameen dheetee du'uun hin barbaachisu. Wadhugumaan sii galtee dhala Oromoo taane. Kana wanni sii galtee barbaachisu. Torbee lama dura bar naannoo Amaaraa keessatti dhala Oromoo warra makalaakiyaa ijoollee sii galtee raayyaa ittisa biyyaa keessaa nama 40 bakka takka fuudhanii rashanan. Eenyu kan rashane? Humna addaa naannoo Amaaraatii fi milishaa naannoo Amaaraati. Waan sii galtee Oromoo ta'an qofaaf if duuba deebi'anii dheessan jaanii rashanan. Kaleessa sii galtee nama dhalootaan Harargee Jamaal kan jaamu nu jalaa badeeti abaa'ootti makamuuf deema jaanii rashanan. Warra Beenishaangul nama 4 baduudhaaf deeman jaanii rashanan. Duuba ati mee dhalli Oromootii fi ummannummaan sabaa sablammootaa eenyuuf jecha deemtanii sameen idduu deemtan? Eenyuuf duu deemtan? Olaantummaa Amaaraa deebisuuf duu deemtani? Kanaaf hin barbaachisu. Ummanni keenya tarsiima mootummaan tun deemaa jirtuun akkaataa nuti itti hongoysuu dandeenyu qabsoo bilisummaa Oromootti makamnee qabsaa'uutu nu baasa. Karaan nu baasu qabsoo bilisummaa Oromootti makamnee bilisummaa Oromoo bilisummaa uummata Oromootiif mirkaneessuutu barbaachisa. Karaan tokkichuma kana. Qabsaa'uunis karaa bilisummaa Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo makamuun hegeree teenya waan ibsaati. Seenaa teenya waan bareechaati. Eenyummaa teenya waan mirkaneessaati. Kana qofarra sii galtee namni keenya qabsaa'uutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf du'a sii galtee kabajaan qabne, du'a awwaalcha hin qabne. Du'a sii galtee akka saree du'uun hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Kanaaf ijoolleen Oromoo aanaa hunda keessaa'uu sii galtee akka mootummaa tana beeraawii dheessaa jirtan odeeffannoon ni jira. Kanaaf odeeffannoo jiraachuu qofa osoo hin taane murteeffadhaati waraana bilisummaa Oromootti makamaa. Kanaaf yeroon arraan tanaa sii galtee ha murteeffattee qabsoodhaaf of qopheessitu malee hafa fakkeessitee deemtee ganda keessa dhukattee jiraattuu miti jechuudha. Kana sii galtee uummanni keenya beekuutu barbaachisa. Kanaaf mootummaan amma fakkeenyaaf warri akka Hangaasaa warri akka Abdurazaaq abbaa gadaa afran qalloo hojaan warri akka Jaafar Ali dookumantarii sii galtee kaleessa dheengaddaa jaarraa abbaa gadaa jaanii dhiyeessan san irratti yoo kan yaadattan taate mee namni hundinuu laala dookumantarii san dookumantarii sii galtee jaarraa abbaa gadaatiif dalagan tokko jira sirritti laala jaarsi tokko maal jee bar akka waan oo barbaaduuti way bilisummaa nuti arra keessa jiru tana silaa jaarraa abbaa gadaa faan qabsaa'onni Oromoo harkanii mee maaluma jaanii
mee maaluma jedhanii mee yaaduma sii galtee uummata keenyaa laal yaaduma sii galtee kaadiree tanaa laal uummanni Oromoo eenyummaan Oromoo har'aan tana magaalaa keessatti salphachaa jiraachuun hayyoonni Oromoo hidhamuun wallisaan Oromoo ajjeefamuun gama amantii Islaamaatiin masgiinni 35 gubamuun nafxanyaan warri kaleessa sii galtee qabrii keessa ture har'a qabrii keessaa bahanii maqaa xiqqeenyaatiin Oromoo arrabsuun Oromoon mirga dhabuun Oromoon magaalaa isaa keessatti du'uun tanaa bilisummaan qaanyii guddaadha kun. Kanaaf tanumaan jechuu barbaada. Namni niin carraa kan nuufuu jiraate isiniifin kan namni daqiiqaa 5. Yoo jiraatame especially namni niin carraa kan nuuf barbaadu warra kaadiree yoo jiraatame inatti erga profeesoroota biltsiginnaa warra Jaapaanitti Ruusiyatti barsiise as keessa jiraatan carraa isiniifin kan yoo jiraatan carraa isiniifin kanna warra kaleessa Oromoo xiqqeesse warra kalee Oromoo sii galtee gaalla je'ee fannise warra kaleessa Oromoon akka hin baranne dhorkaa ture arra biltsiginnaadhaan hojii tolaati hojjete jaanii badhaafamuun sirriidha. Kanaaf mootummaan tun mootummaa Oromoo jennaani. Kanaaf kana gaafin lamaan warra biltsiginnaa sii galtee yoo jiraatan carraa isiniifin kana. Kanaaf mee yoo jiraatan natti ergaa. Okay. Yusuf, Yaasi Yusuf. Wanti nadide mee irra deebi'ee natti erga ammas. Nadide natti ergi. Kanaaf namaan kan nuuf jiraatame. Namni beektaa ifitti amanuutu barbaachisaa. Yoo kaadiree biltsiginnaa taates dhugumaan sii galtee as bahi nu wajjin dubbadhu yoo ifitti amante. Kanaaf isiniifin kanna Yaasiin Yusuf kan jiru siitii natti ergitee turte naaf seenuu dide. Okay.